Alhamdulillah. Akka keessan kana qaamaan jala galgal wal bira yeroo muka mooliin damu akkanatti inni jedhan waan kanaan jettee waliin jirraa malee kana siifnillee haara mana fiddanii waan akkana fudhatan hin dandeenye naan fudhatamu yoo ati miira kana heerumee nama jala irratti wallaahi fudhatan hin dandeenye Akkami yaa'u maali namichi manii eegannee jenna kam gooti naan jettee akka wajjisan diimaa akka qabate akkuma inni jedhee bibirin jirtu hin gaggabee jechuudha. maal bishee goote Hin gaggabee yaa kanuma kanan diine laala achi Garuu? kanan fuuti yoo gurbaan sun mara nagarsiisu jirti beekna naaf garsiisu jirti gabbaa ishiiti haya wallahi waliin taphatanii dimaashii waan kana aayidaan taphatanii yoo waan taphatanii waan tulubbu wallahi egas fuuti bakka sammuu kana Lubbuu nyaate atini. amma kanaafin asaan sinjee hajaa biraatiin Eenyu? qabu Silaasiin amma biyya dakka caaltuudha mucaa waliin Suuraa isin qabdee amee namni samaan gala. waan naaf hin naasuun hin beektu naan ee namni suuraa isii abboleessi hin beeku hin kana jenne suuraan siitana mucaa duuba nama haga imanichi mee dhaga'u maaliin godha naan jetti hay ana asin jiraadhe nama lafa mi nama maa guyyaa tokko Dhaaltuu moo? tokko kana jira ana irraan achi Dhaaltuu miyyoo dhawaasa hay bira jirti yaa obboleessi kiyya guyyaa dheengaddaa duuba akka feetan taate kana duraan saahibi kiyya yaa tokko wajjin jedhee biraa osoo isin naa baara garuu ani miyyoo isin obboleessi kiyya na lallaalaa deemti jajaan maatiin alaati maal miyyoo na jaalattee jee akkanumatti achi bira duraanuu sin beekaa hay ijoollee ammaa tana haati man qabaa jedhee achi haati man qabaa jennaan isin siin hin jenne achi jeemare ee anka haati man qabaa jeen anaa jennaan Yon